ريدي سلاسة طن كان قلت ريدي مخراهم بيخوي مال ريدي سلاسة طن جالت أنك جرا جالتنا قبدي جيم مراتي ولي قد جيم مجرا قرباخنا ما مراتها مال نقول نيس يسم بيها مو يساتو نبيها ريدي بيها ريدي هم بيها ريدي نيس ولا ريدي نبيها الريدي بيها صار مكلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو دعوتو dari baba kam naga faya jira yutu senjana baga jira tan baga naga tadani. Bisa aku mau jaga berita gitu sani. Wan jaca jiran agar tani jaca jadi ada. Anis malakante video kaseti argal tani. Turban kan gudu kanin badefis. Wan berarti bimiti sabu masjid. Namni tokko gaafa jaalalaan qabamu nama tokko irraa gaafa qabamu waan dalagu wallaala waan attaa nyaanillee akka namatti hin gorre ni beektani akka maraataa fakkaate akka namni waa itti godhee ta'ee wannummaan isatti toluu hin jiru jechuudha. Torbaan guutuu shaararra ba'ee gara itti deemuuf gara itti galu wallaale sababaa namitti tanaati jechuudha. Namitti ammaan tan sirra teessee kan godhatu sana. Ani nama akkanatti maal taatee ani deemsa akkana naa deebisti jee yaanne yooma waan keessa jiru agartee usila naanaati naarifatti jeeti kan yaadaa ture jechuudha. Anuma argini malee dhiiroo osoo na argite waan keessa jiru kana osoo kan argitu taate gartee isiin tuni naarifattee naa bilbiltee na jajjabeessuuf qabdi ture je'ee kan na yaadaa ture isiin ammoo deebisaa akkanaa deebisaa fokkota akkanaa kana. Ani reedi takka argin beeku ani maalitti isa beeka an takkaatu sababa fokkota akkanaa kana naa deebiste jechuudha. Aree egaa jaalalti jaalala eegatee anis rabbumaatu gartee jaaladhu naan jee waan rabbinatti fide waan ta'eef gara keetti na qabe wanni adas deebitee si beeku minaamin waan ati haasitu maali haasani kana isfiik dhalaan si qofaa dachina irratti hafisi fakkaate. Darajaatamii namarra jirtan namummaa iyyuu taate namuutu wal qixa si galee hiriyeedha carraa sirra na buusee si jaaladhe malee gartee ni bareeddaa yookaan gartee waan akkasii qabdaaf miti kan si jaaladhe yookaan ati sooressa yookaan gartee ibaada rabbii qabdaaf kan si jaaladhe si galee carraa sirra na buuse obboni dhalaa meeqa ottana jaalattu osoo qabuuti ani hanin si jala akka saree maraattetti si jala guggufuuf jechuudha. Haayee. Sinjaalde na maal si fakkaate numa? Aree boojitee urraan sirraa dhimma hin qabu yoo barbaatte haata fikkaatiif sagalee yoo barbaatte an nama samii irratti bishaan akaayee yoo barbaatte yoo akka gartee ati beektutti kasii wajjin deemu yoo barbaatte an nama samii irra bishaan akaayee nan beektu. Si galee? Kanaafuu yeroo deemtus fuuda deemu. Deebisaa namni yoo mana waa deebise akkaataan ani keessa jiru akkaataan ani itti jiru sanii namni kararraa fuudhee mana nagalche mana karatti galu wallaalee achi gara biraa hanga ammaatti illee mataa na dhukkubaa jira kan mataa irra jechuudha. Si galee amma yeroo viidiyoo kan ilaalu na dhaga'ame jechuudha. Duraanuu wayyaa'ee waan hin jiruufi filas maraa waan heetillee xiqqoonarraa galaa waan tureefi har'ammoo viidiyoo san deeggullaalee dhaggeeffadhu daran irraa galeemu. Jibbi jennaan inuma anuma keessa akka xiyyiititti utaaltee baate siin jiru. Onneen xiyyiituu waan amma waan ta'e kan qabdu. Tich maali waan akka ta'e tanaa maali bareedina kan jaalanne qabeenya kan jaalanne baran ibaadaa kan jaalanne carraa sirra na buuseetiin qalbiin tiyya qalbiin namaa tuni hatta muharraa illee jaalatti nama ni qabdi bar akka rabbi nama godhu beekan rabbi namatti fedhin malee bakka silaa muharraa na qabsun sirraa na qabdee namaati kanaaf alhamdulillah ittee shukrii galfattee silaa shukrii godhachuu qabdu arras deebitee ani reediin beeku takkaan agarree jaalala maaliiti maaree musiqiyyoo jettee lafa dhiitta. Hayin kuma qabne anarraa haasanii anaan daldalachuu anaan maaree maali waati wayii burtukaana mangoodha kanan isin daldalu. Aree obboli yoo nammaan tana tasicha altu tana fitee samatti haye garuu ati maal akka ati taatu xiqqishoollee taatu onneen tante bakka jirtu irraa akka sossootu sin beeka. Si galee dhalaadhaati sin beeka.
andala si qofa wajjin haasofne baay'ee wajjin haasee baay'ee wajjinis jaalala keessa jira. Waan jalqaba si fakkaatee fi sitti haa fakkaattu malee anaan garuu akkasii miti. Animma miidhamaa kan sirraa miidhamuu kiyyasantu na aarse sanitti hin gaabbe malee akkana godhattaati. Garuu osoo namni fayyaa qabu jiru maraatu irraa jaalatti na qabe naa ajaa'ibaan inni bira haafu. Namni dhalaan fayyaa qabdu dhalaan babbareedduun fayyaa qabdu gartee ta naamusa qabdu ta halaaf amalli sii gaarii osoo guuttee jirtuuti sii maraattu akkaataa hin qabne ta'a dhaabbata hin qabne tanarraa jaalatti na qabde. Qalbiin namaa tungaa ni beektaami mukarraa nama qabdi reefu siin jee jira. Bakka mukaasan silaa rabbi naa buute garuu alhamdulillah kana mana jaalachise. Anis bakka shukrii galfatu sani. Ati immoo utuu kan namni na jaalate alhamdulillah jettee shukrii galfachuu dhiibteeti yeroo kanatti sanu as baatee ani hin beeku an takkaatu isa hin beeku innis hin beeku wallaahi isin beekaa mana keetiin beekaa hin gijibin. Wajjitiin gataabaatu barbaadde malee haayi maaliiti? Simbeeku eenyu siin daldalatu jira haame mee eenyu namnummaa siin daldalatu jiru eenyu anaa fi warra viidiyoo hojii waraabsanii eessaa dhufte amma haqaata si barbaannee namoonni baay'een si barbaadanii sababa kiyyaan godatti seen si dhabanii sidii san firraa har'a eessaas baate. Okay rakkoon qabu erga kana taate magaalaan xiyyaaf dantee asitti wal gurguddee adda dhaabbattee jechuudha. Anis hin beeku eeggatti hin beekne carraa shamarran biraatii fi galakkisii hararraa godhe hararra dhaabbattee magaalaan taane gatiin taanetti waan gurgurin sii galee garummoo sii booda lafatti haftee gartee hiji harka facaasaa shaarra deemu rabbi nu agarsiisa. Kana rabbi hordoo kana garummoo rabbi akka fayyaas hin godhin. Ani ni shawwadameetiin gartee tapha ati qabdu sallaalee namni amala hin qabne gowwaadha jaa duraanuu beektan. Namni amala hin qabne amalli magaalarraa hin bitamu. Namni amala hin qabne uumamu isattu gowwaadha. Maaliif jennaani yooma namni tapha haasu inni fuula guura. Yooma namni lolaa deemu inni ol garagalee gammachuu fi tapha dhiichisa. Yeroo biyyi immoo shirshiriidhaa gabbaatee dhiichiftu inni immoo mana keessaa waan biratti jira jechuudha. Sigalee mee daawwattootaa fi hordoftoota keenya waa'een an keessa tures waa'een ani gartee hanga irraatitti keessa tures ni beektan isini quba qabdanillee faragaa namitti tanaati. Maqaa isinillee akkana isinillee yaamu natti tolaan hin fedhu hin barbaadu maaliif namitti jeetti si yaamu maaliif kanaafu waan an keessa ture isinis ni beektan. Isin jecha maal akkanan ta'e ni beektan garuu alhamdulillah ni fayyan jira. Rabbiif galannaa qabu. Hanga irraa kanan tureefis wallaanummaa fi isa immoo viidiyoo isin waraabee galakkisuu minaamini san anis waan hunda maal godhaana nama agarsiisa jechuurraa hanga inni firraatti dhiise. Kanaafu argaa kun waan isin jettu isinis argitanii jettanii nama akkanaa kanaa jechuudha. Komentii jalaanis isinillee baay'ee na agarsiisan baay'ee dagartee nesiyaanaa dhaabdanii turtanii baay'ee takka galatooma baay'ee ulfaadhaa isin jala baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaan illee nama akkanatti garaa jabaatu ani kana dhibe bari gaafa xiqqoo sanii isii tana osoo hin beekini dhagaalee qabsitee akkana garaa jabaattu maaliin jaabara kanatu na dhibeen. Maaliif jennaani wanti akkanaa kun egaa dhagaan ilmi namaa kun akka dhagaarra garaa jabaatu namichi isaarratti adda baafadde jechuudha. Alaa kulliyaal ani amma waa'ee isii hanaasanii islaarra waa'ee isirra haasoo hin barbaadne ture garuu immoo isiniif adda baasuuf anilleen akka hin fayyee jiruuf waa hunda walitti qabee akka isiniif adda baatuuf dhufee akkasitti isinii ibsa jechuu barbaadeeti malee isiidhaaf jee miidiyaa irratti ol ba'ee hin lallabaan dhalaa jee deebisaan dhalaadhaa deebisaan deebisu
dhalaa waan taate osoo hin ta'in dhalaan ni jirti. Dhalaan nagaa, dhalaan haasawa beektu, dhalaan gartee afaan Oromoo beektu bashaq. Saniifu akkasii sanii wajjin yoo barbaade hariiroo hojii gaggeessa malee tana maatu na dhibeen yoo fedhe samii haa baatu. Kanaafu isinitti dandeessu hanga viidiyoo biraa ta'utti deemnu nagaan turatan jedha. Waan barbaadan haa ta'an deemnu.